Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo qophiin keessummaa kallattiin isin biraan geenyu eegaleeti kan inni jiru. Egaan akkuma beekamu namoota hojii adda addaa irratti hirmaachuun hawaasa isaanii biyya isaanii akkasumallee maqaa dhoosisuu fi gargaaruu irratti gahee guddaa bahaa turan artiistoochi affeerrachuun muuxannoo isaanii mudannoo isaanii akka isaan isiniif qoodan isin immoo kallattiin bilbiltanii yaada qabdan qeeqa qabdan akkasumallee gaaffii qabdan biraan gahaa akka turtan gochaa turuun keenya ammas kan yaadatamudha. Maarree har'as keessummaa jabaan qabadhee jira artiistootti jechuudha. Keessummaan keenya har'a weellisaa qabsaa akkasumallee barreessaa fiilmiiti Jafar Yusuf. Jafar affeerraa keenya kabajee artiistootti nu argamuuf maqaa daawwattoota televezyiinii Itoophiyaatiin guddaa galatoom. Anillee galatoomaan isin jedhan affeeruu keessaniif. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiilee keenya irratti yaada qeeqa akkasumallee gaaffii qabdan akkasumas immoo keessummaa keenyaaf gaaffii dinqisiifannaa qabdan karaa toora bilbila keenyaa 011 553 81 37 akkasumallee karaa bilbila bilisa ta'e 982 yaada keessan nuun gahuu dandeessachuudha. Hanga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii waliin taasisna innis abdii guddaati qabna nu hordofaa nu faana turaa jenna. Jafar ammas irra deebi'uun anaa dhufuun siin jedha. Galatoomaa. Bagana gannufte. Bagana gannuutan. Torbee darbee wal beellamnee turre waraabbiif. Eeyyee dhugaa. Gidduutti immoo mana kiraa hin qabne keessa seenteedha. Maaliif? Mana kiraayii kana ni beektaa shoror keessaan kun ammallee badaan jiru. Dhimmuma sanaan wal qabateeti. Waa'ima siyaasuma Oromoon kun akka malee intinaa taa'aa waan ta'eef isaanuma ilaalchisanii hidhamtootuma mana hidhaa keessa jiran naqee dubbisii deebii waan jedhan fakkaata. Shoror keessaatti kan ammayyuu jira jechuudha wanni kun. Wanni sun waan hafuyyuu miti akka kanatti hidhamtoonni nuti siyaasaayyuu mana sana keessa jiran hedduudha akka malee ammallee. Sanuu mana murtiitti kan hin dhiyaatin illee hedduu jira. Dabalataan immoo warra kaan immoo namoota achi keessa jiran keessa kan Harargee irraa warri hidhamanii achi keessa jiran ni jiru. Naqamtee irraa illee magaalotuma Oromiyaa garaa garaa keessa achi jiru. Rakkoon biraa achi keessatti akka durii bakka irraa dhufanitti reebamanii dhufaniiru. Garuu as keessatti reebichaa dhiittaa fi dararaan garaa garaadha ammaaf hin jiru. Ammaaf qannaseera jechuudha akka duraa kana. Sun hir'ateera akka malee. Maal siin jedhan game qoratamte? Qoratamuu osoo hin taane akkasumatti narroomatti barreessanii terrorist jedhanii magalmeessan yeroo dhumaa annaqee. Erga yeroo an ol seenu bilbila kiyyallee narraa fuudhanii paatarnii isaarraa kaasinaan jennaan paatarnii illee irraa kaasee fi narraa fuudhanii qabattoo narraa baasanii kirrii kophee irraa narraa hiikanii kophee kiyyallee narraa baasanii ilaalanii ol seensisanii gaafa ol seenu fira hedduun qaba achi keessaa. Ijoollee daa'ima xixiqqoo kaa umuriin isaanii illee hidhaadhaaf hin yaadamne faata achi keessa jiraanii. Yeroon gaafadhu bultii 28 mana murtiitti nu deddeebisaa jiru. Bultii 28 gaafa nuyi achi geenye har'a beekaa murtiin nutti laatamee waa'ee keenya barra yeroo jennu ragaa waan qabatamaan hin jirreef jecha ragaa irratti funaannadha jedhee ammallee nu deebisuudha. Akkasittiin yeroo keenya gubuutti jiru jedhan. Kanaafuu ammallee wanti sun waama sirraachuu qabudha. Bilisaa jedhanii si gaddisaniire si bulshanii kan fakkaata bultee? Bilishanaan hin jenne wabiidhaan hin bahe. Injiinar Nagaraatu wabiinaa ta'e. Garuu injiinar Nagaraa qofa osoo hin taane namoonni jara wajjin jiran hedduudha. Warra akka Tikisheefaa, Dammaqaa, Nagaasaa fa'aa. Artistoonni hedduun illee dhufaniiru. Gachii Tallataa kana ifaa lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Yoo xiqqaate namni guyyam tokkittii sanatti yoo xiqqaate nama 300 ol namni dhufe. Dhumarratti immoo hin gallu yoo jedhanii haga nuun laattanitti akkasiin Jaafariin gad hin dhiisne asumaayyuu hin deemnu jedhanii. Sanarratti jarrilee hin sodaatan fakkaata. Dafanii nagaddiisan. Warreen achi keessa jiran akkasuma namni isaan gaggaafatu bilisaan bahanii dubbisu. Akkuma dubbisu warreen achi keessa jiran warreen kaan jechuukooti. Achi keessa nama waliin wal arguun akkamii amma tokko jijjiirama qabaa? Hin dhowwamtu nagar achi keessatti agan argetti akka feetee manni hidhaa achi keessatti sa'aatii 24 dhiqachuu illee ni dandeessa akka duraanii miti. Wanti barbaachisu hundumtiyyuu guutameera.
mana gibbii keessa illee deddeemuu ni dandeessa, taphachuu illee ni dandeessa ijoollee wajjin. Bilbilli ta'e tokko ni jira, kasaantiimiidhaan keessa buustee bilbiltu. Hidhamaa ta'uugaa hin dhabu sun ta'uyyuu akkas firii godhanii gadhiifamee jira. Bilbila bilbilachuu dandeessa achi keessaa nama barbaaddu jechaadha. Bilbilichi garuu mana lakkoofsa yeroo ammaa kana bahaniin hin dalagu. Lakkoofsa warra durii mana 11, 10, 17 jara sanarratti ni dalaga. Kanaaf maatii wajjinis wal yaa maatii wajjin bilbiltee yaa jijjiiramni biyya keessa mana hidhaa seeneera jechuudha. Yaa ganama sa'aatii 2 haga sa'a 6 gidduutti dhaabbattee immoo gara sa'a 8 haga sa'a 11 akkas warafama qabattee bilbilatta. Kanuma arguun iyyoonna tokkodha. Egaan Oromiyaan kan inni beekamu biyya goototaati. Gootota oomishuu gootota akkasuma biyyaaf lubbuu isaanii hin qusanne kan inni qabu. Atis biyya gootota warreen akka Bishee Garbaa, Abdiisaa Gafaa biyya sanitti argamte natti fakkaata. Qeellam Wallaggaa. Jootee Tulluu Holiiqaa Dinqilfaa dagatte. Nan dagadde toon taane maqaa waamii waan hin finneef gootota Oromoo na waamayoon jedhe nu gaari. Naa galaa bishii jedhe jaarratu magaalaa kiyya keessa waan ta'eef bakka itti dhaladhe waan ta'eef hin siin jedhe malee. Qeellamitti dhalatte. Yaa Qeellam Wallaggaa Gidaamitti dhaladhe. Mee haalli guddina kee maal fakkaata? Ani haalli guddina kiyya Gidaamiinumatti dhaladhe obbolaa haati keenya garaagaraa haa ta'ani malee haati kiyya akka deesse nama lama anuma dhiira tokko haadha biraarraallee ijoollee dhiira lamaa fi dhiira 3 fi dubara tokko qabna. Achi magaalaa sana keessatti barnoota kiyya eegalee high school immoo Dambidollootti baradhe. University immoo Sololootti seenachaa bosona. Garamee akkamiin kan itti gara weelluutti dhuftemi? Weelluutti kan hin dhufe yeroo hedduugaa akkuma beekamu ijoolleen Gidaamitii fi ijoolleen Dambidolloodha. Hiriira ni baana akka malee mormii geggeessina. Mormii geggeessinu kana keessatti immoo akka amma xiqqoosee salphate kana osoo hin taane yeroo sana xiqqoosee waa dubbannaan sabboonummaa dubbannaan waa'ee oromummaa dubbannaan reebichaa fi dararaan akka malee nurra gahaa tureeni. Dhumarratti kanin guyyaa dhumaatti abdii kutadhee barnootuma dhiisee deemuu murteeffadhe yeroon mana barnootaatii bahee Qellem keessaa bahee qayyabannaa irraa bahee anaa deemuutti jiru federaalonni lama karaa gamaa gamana dhaabbatu. Mataa kiyya immoo guddifachuu jaalladha yeroo hedduu mataa kiyya asiin guddeeraadha. Sana booddee jarri gamaa gamana dhaabbatu walitti darbaa nan darbaan jedha immoo gidduudhuma karaan gaddiisaa waan ta'eef makiinaan hin darba. Makiinaan lama iyyuu hin dabarsa. Gidduu darbeenna eenyuun tuffachuuf nu gidduu dabartanaan jedhan. Kottu naan jedhan magaalaa walakkaatti kabalaan maddii kiyya kana na kabale qaamni kiyya akkas qirrrrna jedhe. Isa kanatu akkas galagalee inni kun illee na kabale. Qaamni kiyya na ullateeni. Sana booda waan an deebisu sin qabu waan an jedhu sin qabu yoo kanarra dubbadde reebamu yaamni afaan kiyya qabadheen deemee galee manatti. Xiqqaa gahee yoomitti jedheen ofirraa dhiisee gara Finfinneetti dhufe. Erga Finfinnee dhufees immoo wallistoota wajjin wal quunnamuu eegalee wallistoota hedduu wajjin wal baree istiidiyoollee dhaqee ilaaluu eegalee akkamitti akka sirba hojjetamu walaloollee yeedaloollee barreessuu eegalee jechaadha. Halluu akkam ture akkati yaadde sana fi ta'ee dafee fi mijatee moo bu'aa bahii akkamii keessa dabarsite? Ani yeroo hedduu haalli waan na rakkisullee natti hin dhufu sababni isaas waanuma mana haati kiyya eebbistee gadhiistee natti fakkaata. Jabaadhuu Jaafar Yuusuf jechuuf hin gashitudha. Jabaadhuu sanallee booda bakka itti eegalame sitti hima. Akkasumatti walaloo barreessuu eegalee istiidiyoo wajjin ijoollee yeroo jalqabaatiif Asaffaa namichi jedhamu tokko istiidiyoo isaa bare achitti dhaqeetanii sirba jalqabaa kana hin hojjette booree sana. Booree eegan hojjetteen sirboota biraatti illee daddarbuu eegalee jechaadha. Danuu jecha namaa kan jedhuuf booreen sunis badaa walirraan fagaatu. Walirraan fagaatu walumaa jecha. Booree yoo ta'uyyuu. Yaa walirraan fagaatan tokkuma yaa. Odeeffadhetti iyyuu. Turtiin nuti weellisaa qabsaa akkasumallee barreessaa fiilmii sirbii wajjin taasisaa jirru ammas akkuma itti fufettee jira jechuudha daawwattoonni keenya yaadaa fi qeeqa akkasumallee dinqisiifannaa qabdaniif karaa toora bilbila keenya 011 553
81 37 irratti nu bilbiluu dandeessu akkasumallee bilbila bilisa 982 irraan nuun gahuu ni dandeessu jechuudha. Weelluu booreedha kan jedhu daawwanneeti kan nuti walitti deebinee booreedha jettee maal jechuu barbaaddeetu? Booreedha jechuun akka gumaa wayii jechaadha. Har'a galti booree sin dhiisa jechuudha. Eenyuun kan itti dorsisaa jirtu? Nama dorsisamuu qaballee nama beektaa. Maal si mudate yeroo kilippii kana hojjettu waan inni odeeffadhee jira? Kilippii kanallee mudannoon nama hedduutu illee jira. Ta'us garuu akka itti dhageesseef akka inni itti beeku garaagara fa'aa ta'uu danda'a. Biyyoota kana akkamiin walitti maaliif akkatti beekte jechuu barbaadaniiti natti fakkaata. Akkatti waan daldala wayii hojjette faatti wanta isin jechaa turan. Yaa dhugaadha. Biyyoota hedduudha. Biyyoota maqaa achi keessatti dhaheesi. Gootota illee hedduun maqaa dhahee. Biyya sana ilaalanii maamni ati wayyaaladha taaksii irra dalagaa turte faadhaan jedhanii ijoolleen natti qoosu. Yeroo biyya keessa turte gama qabsoo kanaanis akkasuma weelluu qabsoo kanaa maal faatu sirra gahaa ture mee? Artistiin Oromoo egaa yeroo hedduu akkuma beekamu yeroo dhufnee gara aartiitti seennu namni kamiyyuu aartii Oromoo irraa akka homaa bu'aan arganne numa beeka. Akka itti miidhamu, akka itti reebamu, akka itti dararamu numa beeka. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf yeroo Minilik irraa kaasee illee yeroo Haayile Sillaasee illee yeroo Dargii keessa illee jechuun amma yeroo Mustafaa Harawwee fa'aa du'uun uummata wallistoota akka Nuugoo kanaa fa'aa wallistootuma bebbeekamoo hundayyuu jechaadha. Maqaa isaanii dhooftee fixuu hin dandeessu wallistoota Oromoodha. Abdii isaanii murachiifne sunillee jechaadha. Deebii baruma wayyaanii kana keessa jechaadha. Du'ii Eebbisaa Addunyaa, du'ii Maaramii Harqaasaa, du'ii Yoosef Gammachuu, achi buuteen dhabamuu, jireenyaa ayyaanaa. Jarri kun illee duun isaanii warra dudduubaan dhufe kanallee abdiin kutachiisne duunus biyyaaf duuna, duunus sabaaf duuna, reebamnus sabaaf reebamna, hidhamnus saba keenyaaf hidhamna jedhanii kitaaba barreessuu, walaloo ni barreessuu, diraamaa garaagaraa bifa uummata isaanii barsiisaniin ni hojjetu, sirbootallee ni hojjetu jechaadha. Kanaafuu wallistoo akka kiyya qofatti kanaaf si ibsuu dhiise mudannoo maaltu sirra gahaa ture isatti jetteef. Wallistoonni Oromoo akka malee ni rakkatu yeroo hedduu. Warri Opiidiyoo duraanii illee jechaadha ijaaramaa jedhanii wallistoota kanallee yeroo hedduu walitti fidu. Ijaaramuu immoo wallisaa Oromootti waan himan hin qabani. Wallisaan Oromoodhaa osoo ijaaramuu baateeti mana xiqqoo tokko keessa namni 7-5 jiraata. Biddeen namni tokko nyaatee quufuu hin dandeenye namni 5 nyaatee bula. Kanaafuu tokko 5 jaraayyuu kadiigee jarumallee Oromootti makee ijaarayyuu artistootuma Oromooti jechuu ni dandeenya. Kanaafuu artistiin Oromoo akka kiyyatti yuunivarsiitii qabsoo uummata Oromooti jechuu ni dandeenya. Tole itti deebina. Bilbila jira. Hello. Hello. Bilbilli daawwataa keenya addaan jiteera. Deebi'ee yoo nu bilbilee si argata jenneeti yaanna. Gamuma weellii kanaan akkasumallee akkuma ammaa haasaa turre qabsootiin wal qabatee takkan hidhamtaa takkan baataa xumura irratti immoo adeemsa keeyyuu gara bosonaa akkati godhatu taasiseera jechuudha. Waanuma kanatu akkati gara bosonaa deemtu si taasise moo waan addaa kan biraan jira? Bosona deemuun kiyya wallee qofaadhaan jijjiiramni dhufuu dide garuu uummata Oromoo numa kakaasnaa uummanni Oromoo akka malee wallistoota isaallee ni fedha. Waayizee anaanis akkuma uummata Oromoo tokkotti jechaadha. Dabballee yookaan namni waa'ee siyaasaa maal na barsiisee mini. Siyaasa kan deebinu Jafar dhiifama. Adeemsa gara bosonaa itti deebina bilbila jira. Hello. 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 Eenyu jennu? Ana Zarihuun jedhama godina Buunoo Jalleerraa. Zarihuun? Baga nagaan dhufte Zarihuun akkam? Baga nagaan eeddan magaalaa.
jirra yaada keetti fufuu dandeessa. Jaafariin baay'een jaalladhaa winni isaan dinqisiifadhaa. Akkana biraa immoo gaaffii qabu akkamii waa'ee fiilmii kanaa godina doktoritti agarsiisuu barbaadda. Maatii mijatii hojiraa ifaa kana faan gaafachuu barbaada. Biraa immoo jabaachuu qabsoon ati gootee guddaadha garuu akka qabsooftee fi maqaan fiilaa qabnee rakkoo sirra gahee hundumaa humni beeknaa garuu rakkoo kee immoo galanni rakkoo keetti bilisummaa sifatatu jedhanii. Ulfaatu galatoomii isin jira. Galatoomii abbaa biyyaa jabaadhu garuu fiilmii kee kana immoo gara godinaatti asittee fakkeenyaaf kana laqqabdee gara beddellee gara jimaa gara kana jiraan agarsiise immoo baay'ee bareedaadha. Ija ta'u inni irratti ilaalan ture. Akkas akka ta'u yaali jira dubbiin jira waan gochuun hin qabdudha jabaachuu jenna. Tole daawwataa keenya Zarihuun Bunnoo Beddellerraa guddaa galatoomii jenna hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofiin naamsa keenya taachuudha. Imala gara bosonaatti deebina. Akkuma jalqabsiif ibsuu barbaade anaan illee wallistootuma dhaggeeffadheetanii sirbootuma dhaggeeffadheetanii waa'ee qabsoo waa'ee hidhannoo maal kana bare sana booda ofumatti murteessee saba kanaaf of kennuu qaba jedheen gara qabsoo hidhannootti seenuudhaaf bosona seene jechaadha. Haalli akkam ture mee bosonni egaa waan baay'ee jira bu'aa bayii guddaadha kan inni qabu. Mee akkam haalli bosonaa? Haalli bosonaa egaa akkuma beektu bosonni akka malee ni ulfaata. Haga himamuu ni ulfaata hin beeku waan jireessiif ibsuu danda'u. Nyaanni akka fedha keetiitti hin argamu. Dhugaatiin akka fedha keetiitti bishaan hin jiru. Qorri jira, bokkaa jira, aduu jira. Sirratti wal jijjiiru achi keessatti. Ganna qorra isaatiif bokkaasa. Bona immoo lafi yaadni ture gammoojjiidha. Naannoo sololooti. Mukee baala biqilchee yoo baay'ate torban sadii ji'a tokko sana booda ni bada. Mukoonni achi jiran immoo haguma mudhii kiyyatti mukoota haafan qofa. Deemsi ni jira. Yeroo deemtu kana keessatti akka malee yoo itti hin beekne yoo itti beekte iyyuu nama ulfaata. Haga itti barsitti immoo akka malee haga miilli keenya ni ciccitutti sadarkaa kanarra deemna jechaadha. Bu'aa bayii guddaadha kan inni qabu. Ta'us garuu achitti waan tokko hojjechuunis hin gargaartadhani. Cinaatti keessumaa nyaata bilcheessuuf kana baay'ee gargaartanidha. Dhugaadha? Dhugaadha baay'ee jaallanni wajjin qabsaa'e waan ta'eef akka malee gargaaruullee ni fedha. Silas gannuma gannaa yeroo bokkaan roobuudha kan huccuu carraa dhiqachuu qabdu haroodhuma bishaanuma kanarra jiruun dhiqatta jechaadha. Sanarraa kan hafe garuu injiraanumaa fi cimiidhaan guutamteedhuma kan itti jiraattu achi keessatti yeroo akkas jedhu immoo sabuma keenyaa fenneeti lammii keenyaa fenneeti kan nuti achitti dararabnu. Dhugaadha akkuma jette nyaatallee akka malee hojjechuu danda'a. Buddeena sin tolchudha. Eleetti xiqqoo tokko jirti waan agana geessu sanarratti hin toshaa fi waxiillee akka malee hojjechuu danda'a. Marqaallee ni marqaa yeroo achitti booshee jedhu booshee sanallee akka malee hojjedha jechuudha. Haalumatti barsiisee moo duruma yeroo biyya keessa turte beekta waan kana waan nyaataa kana hojjechuu? Biyya sana qofa osoo hin taane biyyuma keessatti iyyuu yeroon haadha kiyya bira jiru jechaadha. Haati kiyya yoo isheen xiqqoo yoo isheen dhukkubdallee akka isheen abidda bira dhattu hin fedhu darbee dalagaa fi waan isheen barbaaddu hundayyuu jechaadha. Carraan shamarra mana keessanis dhibbaa waan ta'eef isinumaan akka shamarratti gargaaranii turtan jechuudha. Ni jiru haati keenya ijoollee shamarraan nuyi qabnu maleeyyuu nama biraallee kan isheen guddistu ni jira. Garuu nin fedhaan akka malee dalaguu fi haadha kiyya gammachiisuu fedha yeroo mara. Bu'aa bayii bosonaa sana keessaa otoo hin bahini imala garaa garaa gootaniittu jaallan kan biraa wajjin irraa. Gara weelluutti yookaan gara biyya kan biraatti akkasiin imaltanii isaanuma warreenuma bosona keessa jiran jaallan kan biraatu akkasiin gadi baatan sin taasisan maaliif?
achi keessa yeroo ta'aa turre sanatti jechaadha. Wallee biraallee akkaataan ittiin hojjennu hin jiru. Maaliif ni jiree achi keessaa baatee Oromiyaa seentee achitti deebi'uun hin danda'amu. Sana booda ofuma isaaniitiin walii galanii ijoolleen kun as keessa ta'anii rasaasa isaan dhukaasanirra yoo dhaqanii wallee garaagaraa hojjetanii uummata kakaasan irra sagaleen isaanii dhageettii qaba. Rasaasa isaan dhukaasanirra sagalee isaanii dhageettii qaba waan ta'eef irratti walii galanii gara Naayiroobiitti nu ergan. Naayiroobii yeroo geessanii wanni jiru akkuma beekamu mukaan sun warra bosonaa miti warreenuma xiqqoo waa'ee oromummaa quuqamaa qabaniif iyyuu haalli mijataan turre. Naayiroobii yeroo geessanis haalli mijannee bakka isin raftanitti wanta isin mudateetu jira xalayyaan barreeffame bakka jirtanitti akka isin qabamtaniif. Akkamiin dabarsitan akkam tureme? Xalayyaan nutti barreeffame nama anaaf caalaa qofa osoo hin taane nama 134 turre. Achi keessa kiyyaaf kan caalaa garuu addatti jira. Miilitarii waraanaa akka taane akkasumas immoo baandii waraana bilisummaa Oromoo akka taane achirratti barreeffamee jira. Sana booddee akka qabamnuuf godhameera. Sana dura iyyuu waraqaan sun nu bira hin gahin iyyuu akkuma seenneen iyyuu bakka sodaachaa deemtachaadha yeroo deemtu. Hundumti namaayyuu Oromoon achi keessa jiru irra guddaan isaanii soraata. Maaliif akkuma sabboontonni Oromoo jiran warri gantuun illee ni jiru warri si qabsiisuu barbaadan illee jechaadha. Warri afaan Oromoo hin taane afaan Oromoo baranii jiran ni jiru. Jarallee akka malee ofirraa sodaanna. Lafaarra oolle boriin hin oollu. Ituma kanaan jirru jechaadha guyyaa tokko ni yaadadha. Caalaan irrafa. Mucaan tokko Fuwaaz jedhamillee innillee kilaasii garaagaraa keessa ciisaa jiru. Ani immoo ala dhaabbadha. Ala dhaabbadheen asii gadi ilaala fooqii irra dhaabbadhe. Sibiilii uffatanii ma dhufanii ma bakkuma caalaan ciisurraa huccuu irraa harkisanii. Kan jedhanii sin gaafatan akkuma waan manuma isaaniitti manuma kana guutummaa isaa fattashan. Mana kana guutummaa isaa fattashanii birrii nurraa fudhatanii immoo nu dhiisanii deemanii. Amaluma isaaniiti warri keenyaadha. Biyya keessa maaliif musliimaa barsiistuu waan akkasii gootuna biyya san jala dhatte santu jala deemaa nuun jedhan. Mucichi Ingiliffaa ni danda'a, Kiswahilii illee ni danda'a jechuudha. Biyya san jala dhatte santu jala deema malee ittiin jedhanii. Hayyee inni maallaqa irraa fudhatee dhiisee deeme. Tuma kanaan jiruuti kan nuti maqaan nama 134 jedhu kun kan irratti bahee dhufe jechaadha. Sana booda akka deemnuuf kiyyaa caalaa hordofaafaa garasuu tufaafaa Saawuz Afrikaa irraa immoo mucee Amadu Muceefaa warra akka Bahar Maayaa Yamaanee fa'aa. Keeniyaa irraa tubaa jirtanii Mombaasaattis qabamtanii turtan. Isaan kana garasuu fa'aa kan gargaaranidha. Warra Saawuz Afrikaa kana wajjin wal ta'aniitu sana booda akka nuyi Keeniyaa irraa baanu godhan. Ugaandaa deemuuf turre nuti. Ugaandaan deemnaati Keeniyaa nu bira haa dhufan jedhan warri Saawuz Afrikaa uummanni Saawuz Afrikaa ijoollee sana yoo nu bira dhufte wayyaa jedhan. Sana booda tu deemuu turre Mombaasaa irratti. Qabamtanii nu qaban waraqatichi argame. Nu qabanii isa booddee akka dipoortii taanullee inuma himan nu dhossin illeeti. Maaliif jarri waan maallaqa barbaadanii dipoortii taatu gara Itoophiyaatti jedhan. Sana booda gaafa isaan akkas jedhan bilbila immoo achittis illee bilbilachuu ni dandeessa fuute. Sana booddee bilbila nuu laannaan bilbila keenya nutti deebisan. Achuma dhaabbattee hin haasoftaa sirraa fuudhanii ma deebisu. Sana booda bilbilannaan yeroo sana dafanii uummanni Ormaa achi jiru jira Oromoo Ormaa jedhamutu. Jaarsa tokko jira. Hin dhufee warra Saawuz Afrikaa wajjin illee walitti bilbilanii doolaara 4,000 kaffalanii achii nu fuudhan. Achii nu fuudhee of bira nu teessisee erga lafti nagaa ta'e hafuurri keenya badee Mombaasaa irraa nu fageessee Ormaa keessa nu geessa lafa ofii isaaniitii jiraatan. Achi nu teessisanii sana booda motorsaayikiliidhaan Mombaasaa irraa kaanee Taanzaaniyaa guutummaa guutuuyyuu motorsaayikilumaan dabarsachaadha. Motorsaayikila tokko tokko irra nu kaa'ee namichichi akka malee nama jabaadha naannoo sanatti. Egaa Taanzaaniyaa keessa qaxxaamurree Zaambiyaa geenye. Zaambiyaa bullee Zaambiyaa keessa illee makiinaadhaan nu dabarsanii lafa nuyi Zaambiyaa Taanzaaniyaa xumuruu kaanatti nama bira namni 11 nutti dabalame 13 taane 13 keenya deemnee Zimbaabuwee qaxxaamurree Zimbaabuwee erga qaxxaamurree bishaan Zaambees irra geenye. Bishaan Zaambees irra gaafa geenyu bishaan Zaambees sun guddaadha akka malee bidiruudhaan ceetaa.
yaadi gaayiroon akkasiin jedhu beelaaf dheebuu gidduu kana jiruu fi lafa nuyi bulaa deemnu kana jedhee wanti sitti mun jiru. Poolisiin karaa kanarraa maallaqa akka malee kaffalamaa fi deema. Maallaqa kanarrallee warruma South Africaatii fi warruma Awurooppaa fa'i kan nurraa kaffalaa jiru. Erga dhannee Zaambeesiin keenya bishaan Zaambeesirraa bidiruudhaan ceene. Bidiruudhaan eega ceene gaara Zaambees jechuun akka malee guddaadha. Guyyaa takka deemaa oolle guyyaa takka deemaa bulleeni gaara sanarra. Walumatti gara sa'aatii meeqa jechaadha? Sa'aatii 20 oollachuudha. An xiqqoo bishaan aayilaandii tokko harkaa jirti. Waraana keessatti immoo baratteen jira. Yoo dheebotte dhugdu bishaan dhuguu hin qabdu maaliif dheebuu hin baatu. Gurra kanatti coccobsatta. Gurra kanatti coccobsataa deemte. Sana booda yeroo ijoolleen sun na gaddisiiste ijoolleen sun afaan Oromoo ni beekti yoo isaan amma ta'anii warra Oromoo wajjin walitti dhiyaatanidha. Gurra isaanii keessatti coccobsaa fi deemu yeroo isaan feentiin akka luqaan hin jabaatanii immoo deemu. Amma sitti coccobsa. Ituma akkas godhu hunda isaanii irraa anuma xixiqqoo jabaata ture. Dhaqee ol beecaa fi irra ga'ee bishaanis narkaa dhume ofii kiyyaa dadhabee amma. Dadhabeen daftarii tokkoon baadhee deemuu dadhabe. Kanaaf caalaan immoo baagii illee ni qabna. Maaliif akka eegumsa sirriitti nu godhameeti kan nuti akka dabarru nu taasise namichichi inni Keeniyaan sun jechaadha. Maallaqa illee kaffalee yoo isaan waa ta'an illee waliin dhiisnuudhaan walii galanii jiru. Bilbila illee yeroo yerootti jararratti bilbilee nu gaafatanii bilbilee MTN kan jedhamu ni hojjeta bakka hundattuu. Amma bilbilee jara gaafata akkam ta'a maal taatan itti kennaadhaan nurraa fuunee dubbisna lakki nagaa jirra inni himataama deemna. Yoo miidhamne illee miidhamne hin jennuun yoo miidhamne jenne jara kana wajjin illee wal'amna warra daldalaa kanaa wajjin. Kanaafuu akkasumatti erga Zaambeesiin bahee dadhabee jechaadha akka malee. Simannaan maal fakkaata ture? Kibba Afrikaa sanitti yeroo achi geessan. Kibba Afrikaatti uummata South Afrikaa silumayyuu nu jaallatu akka malee gaafa nu achi geenyu immoo hundumti yoo ofitti nu fudhachuudhaaf jechaadha. Akka malee wal saamaan nu bira taa'anii na bira an akkana godhaa fi an akkana godhaa fi osoo nu hin beekin jechaadha. Manni nuyi keessa jiraachaa turre mana ashaaraadhaan seenta. Sanallee kan nu godhe uummatuma South Afrikaati. Ijoollee Oromoo jechuudha. Ijoollee Oromoo South Afrikaa keessa jiraatanidha. Manicha keessa waan mana tokkoof barbaachisu hunda guutuutti itti guutanii jiru. Achitti simatamnee irratti achi jiraachuu eegallee jechaadha. Wanti bosonaa haasa'ameen nu ammuma tokko haasofna jechuumaaf malee erga achi geessanii immoo bosona keessa waan dabarsan sintu beekaa. Akkuma jettee gannaadha kan huccuun illee bishaanuma yaa sanaan miicamu. Kan kana wal qabatee mataa kiree xiqqoo wanta jedhee beenzilli sitti namni turedha. Meeqam turen? Carraa argattee bishaan dhiqachuun waan hin jirree fi akka tasaa ciniin xiqqoo tokko asiin na baate asitti na ba'ee jira. Mataa sana immoo hin jaalladha mataa bosonaati mataa seenaa qabu. Dheeraadha mataa. Rifeensi mataa kee dheeraa ture. Duubaan keessumaa baay'ee dheeraadha. Mataa kana muroodhee dideenii seenaa naafata waliin cinii kana ofirraa balleessuuf jecha nama wayii gaafadheenaan cinitti kanarraa baduu diddee jedhee beenzila harkatti xaragadhuuti beenzila xiqqooma ishee akkas godhiitti xaraginaan jedhe. Ayyee eleetan hiriyaa kiyyaa wajjin guutamaa jedhu fiilmii kiyyarrallee jira gurbaan suni. Kottu ayyee dhaqeentii sii dibanaan jedhu makiinaa qabannee. Makiinaa isaa uffataa dhaqee maaddiyaarra dhaabee itti buusuuf eegalan jirri. Gaafa jarri itti buusuuf eegalan gidduutti aayilaandii itti qabee kottu gajjalinaan jedhe. Xurumatti dafee akkasii gadhiisutti isaan xiqqootti dibii jedhan. Akkasumaan dhiqatte. Dafee si agarsiisuudhaan mataamatti gadi na naqe. Gaafa inni mataatti gadi naqu xiqqooma sekendii kudhan booddee fiigdii dhaqqalee na gube keessatti jechaadha. Sana booda fiigaa dhufanii bishaaniin manatti guuru mataa kiyyatti sun bishaan fidaa kun bishaan deebisaa inuma narraa dhiqu dhaabbatanii jechaadha mataa kiyyarraa na gadhiisuu didee jechaadha. Isa booddee poolisoonni fiigaa dhufan akka waan ashiishii wayii saabiyaan akkas ta'etti fakkaate. Isa qabuuf iyyuu turanii. Sana booda dafee xiqqoo si gaafa bayyaannadhuun itti meeniin akka beenzila mataa kiyyatti sababa kanaatiif dibadhe. Mudannoo kanaafaa jira. Kanaafuu bosona keessa jechuun akka malee ni ulfaata. Deebii immoo wanti uummanni Oromoo beekuu qabu warri bosona keessa jiran waraanni akka kiyyaa waraanni aangoo hin qabneef sadarkaa gurguddaa irra hin jirre kun
waan uummanni biyya alaa kun gandummaa fi maaloo laga waan kanan beekani hundumtuu akkuma kiyya kana nin qabsaa Oromoon maaf hin qabsaa'e warra bosona seenu qofa kadhaqee achitti dararamaa rakkatullee. Kanaafuu gandummaan ala jiruu fi bosona keessa jiru walirraa fagoodha. Achi Oromiyaa maaf Oromoofi? Akka malee Oromummaa wal jaallatu wal kabaju lubbuu walii dabarsanii waliif warra kennan qofa warri bosona keessatti aanu waliin ture. Magaraan ar'adda badiin biyya maalee mallan seeffaleessee sangaraa jabaachoo mallarraan nageessee. Weelluu iyyaalolaatu lammaffaarra ture gatii kiliippii hin qabneef kan danuu jecha nama fiirri deebine jechuudha daawwattoota keenya irraa lolaa sana sagaleen xiqqoo yaalta. Ayyaalolee boot ayyaalolee boot asiin gadi kullee dhufte sanyiin kollee yaalolee boot. Lolee bo buttuuka sulullee kan sodaatteen galle kaayaa boot lolee bo asiin gadallayyaa sodaa eenyuu gallaa lolee bo boot kana fakkaata ture. Weellee baay'ee bareedu ture kan danuu jecha namaa kana dursudha yaa kilippii gatii hin qabneef fayyadamuu hin dandeenye galatoomii sagaleetiin waan nuun jetteef gara Saawuz Afrikaatti deebina. Mudannoo maal faasii mudachaa ture? Mudannoon egaa Saawuz Afrikaa keessatti nama mudatu hedduudha. Lama sadii illee ni ta'a. Tokko keessa guyyaa tokko bakka wayii deemuuf turre shoopha hiriyaa kiyyaa tokkotu cabe. Shoopha hiriyaa kiyyaa sun gaafa cabu ana alaadha gurbicha taanee jira gurbichi ni oofa. Sana booddeetuma oofaa deemuutti jirru fittashaatti gidduu gidduutti ni sakatta'an ni jira magaalaa sana keessa jechaadha. Calluma isa sakatta'u. Waanuma birrii hin dabarretti nama sakatta'u. Garuu akka yoo qawwee fa'aa wajjin qabamtee shuggutiin achitti gaa qawwee namni dhabee hin jiru. Eenyuun iyyuu nama qawwee baatee deema. Namni qawwee hin qabne hin jiru. Osoma oofuutti jiru paatrooliin itti dhufe fuulduraan karaan cufameera. Lafatti deebi'uu hin qabu. Isaanis ni beeku bakka itti waan akkasii fattisan. Itti deebinu Jafar dhiifama. Bilbila jirachaa jiru. Heela. Heela. Hello. Eenyu jennu? Ana Gutama Abdulkarim naan jedhani. Gutama akkam? Nagaami. Nagaa jirra akkam? Fayyee galata rabbi akkamis. Mee yaada gaaffii qeeqa Jafariif. Okay, galatama isinilleen carraa kana na kannatanii waa'ee Jafar naa gaafachuu keessaniif. Jafar jechuun anaaf nama aartii qofaa miti nama qabsaa tokkoosi akkasumatti ammallee nama hawaasaa wajji jaalalaa fi kabajaa guddaa qabudha. Jafar keetti ol barre dur aartiin beeka ture san booda immoo Saawuz Afrikaa dhufee qaamaan wal agarre nama akkam akka ta'e nama hedduu nama gaariidha hawaasa keessatti gaddaaf gammachuu keessatti kan uummataa wajji dhaabbatee qooddatudha. Kanaafuu ana bira kutee hawaasni Saawuz Afrikaa illee nama jaalala fi kabajaa guddaa isaa qabu. Akkasumatti karaa hojii isaatiinis hoggaa ilaaltu hojii boonsaa fi waan ergaa qabu uummatamatti fudhatama qabu nama dalagee ture. Kanaafuu galanni isaa nuti akka nama tokkotti akkamitti akka ibsinu hin beeku. San qofaa miti ammallee Jafar jechuun nama waan guddaa irraa baruu dandeessu. Keessaaf waan amman akka nama tokkotti itti dhiyaattee waa hedduu irraa bare nama obsa akkaan qabu obsi isaa maal akka isa irra geessisi. Amma obbo inni muuvii kana eebbisee sadarkaa kana irra ga'u wantoota hedduu kan duuba deebi'ee yaadu kan argu ta'e jechuudha. Kanaafuu Jafar nama obsa qabu obsaan waan hundaa keessa darbee sadarkaa kana ga'ee arranta naannoo muuvii isaa kana irratti argamee bakka kana ga'uu isaatiif gammachuu guddaan nan dhaga'ama. Jafar jechuun kan dhugaa dubbachuudhaaf jechoota ittiin isin ibsuun qabu kanumaan jechuu barbaade gabaabse. Tolee Gutama guddaa galatoomii. Ayyee galatoomaa isinillee. Gutama galateeffanna. Itti deebina mudannoon keenyas akka ta'iinsarra jirtu turtan. Isuma waliin iyyuu ture akka tasaa ta'e amiin danda'u bilbila.
isuma ture kanumti makiinaa dhufaa ture iyyuu. Asoo paatrooliin already nu fuuldura godhe qawween harka jira. Hoo waliin qabamnaan mana hidhaatii bahuun hin jiru naan jedhe. Qawwee kana qabi naan jedhe. Qabii bu'iitii asiin achi deemaa naan jedhe. Gaafuman qawwee irraa fuudhee as keessa suuqadhee bu'e. Gaafan bu'u inni itti deeme makiinaadhaan. Isa dhiisanii akka nuyi waa fuunee buune beekuni kanaaf jaalal faana fiiguu barbaadan. Dhaabbataan ibsaan kan baatan jechaadha. Baatiriin isaanii jechaadha. Lafa kana laata. Wantoonni lafa buute limmoo lafa buute fuuta halkan sanaan. Fiima tokko buggisa isaan godhan. Inuma nutti dhufe. Makiinaa machi dhaabee natti fiigaa dhufe. Fiigaa dhufe narraa fuudhee lafa sana akkuma amma nuti finfinnee kana beekutti inni immoo lafa sana beeka. Qawwee sana narraa fuudhee ituu isaan dhaabbadhu shitii yootu manni jedhuuni yoo na shutte malee ani ijoollee kana qabsiisee uummata Oromooti wajjin waliin na buduu sinuman du'a naa rukutan yoo na rukutanii jedhe. Qawwee asitti qabatee fiigichaa eegale. Jala fiiguu eegalanii rukutuuf uummanni jira ituu gadhiisaa ta'e deemuma dha'u turan. Akkasittiin qawwee sana fuudhee bahinni. Gaafa qawwee sana fuudhee deemu nu qaban. Ingiliffa ija sadii moo ija afur hin beekaa. Gaafa isaasiin attaasawaa eegalee hin harkaa dhumte. Jaalli kiyyaallee akkasuma gaafa haasawaa eegalu harkaa dhumte seen dhaabbanne. Akka jarri musliimaa waa barbaadan ni namni kenneef. Kennee fi deemaa nuun jedhan. Eenyuun makiinaa oofuu hin beeku. Imallee hin beeku garuu xiqqoon hin danda'a. Suuraa kiyya natti deebisanii kaafadhe. Kaafadhee irraan gadeedha. Tokkorra godhadheen oofuu eegale. Makiinaa aan gochaan deema. Makiinaa tokkoon gaan deemtu yaadu jijjiiruu qabda. Sanuu karaa manaa dhiiseen karaa biraarra kute. Inni warra dhaqee qawwee lafa kaa'ee makiinaa biraa fudhate. Makiinaan biyya sanatti rakasa. Makiinaa biraa namarraa fudhate. Akkuma nama intanaa walirraa eebbifatutti ergifata beekee achitti. Bilbilarra makiinaa turre iisiidha achitti. Makiinaa biraadhaan natti dhufe. Makiinaa kiyya minii kun warra biraatiin makiinatti deemuu turte argeetu warra. Eessa irraa na gaafate. Galaa irra kan jedhee. Namni gallu akkas. Karaa inni irra deemuu turu karaa biraa. An jedhuma biraa deemuun gammaduutti jira. Dhufanii narraa fuudhanii akkasittiin gara manaatti galee jechaadha. Akkasumallee rakkoon afaanii kun ammas waan kan biraa akkasiin mudatu taasiseera. Rakkoon biraallee sun immoo akka malee waan nama qaanfachiisuudha wanti hin ta'e bakka sanatti shooppa eeginaan jedhani. Shooppa jechuun dukkaana yookaan suuqii jechaadha. Dhaabbadhee eeguutti jiran namni natti kennate. Sana booda dhufee gurraachi kun kaagana ga'u kun waan irraa bitate sigaaraa afaan irraa bitatee kenneefi juusillee kenneefi dhaabbadhe. Inuma dhaabbate beekaa namichi kun har'a naa jeeseen jedhan waan dhaabbatee mana ilaala. Yaa Rabbii kiyya. Tuma lufuu baadheera ta'e Saawuz Afrikaa kana jira jira. Rukutamuu kiyya na rukutaa dhagaa. Maaf qawwee. Never qawwee hin dhabanne jarri. Annan olla saleetti naan jedhe. Wai. Dur dhufe dubbiin jalacha dhaabbadhe. Saleetti naan jedhe mallee. Calma malee hin laale. Waan soraata. Slip naan jedhe gaafa asiin ifatu. Laxxaree dafee lafa ciisaan rifadhe. Sana booddee gurbaan aaree iyyamini annee bakka rukutame ijaajiitti rukutame lafa kufee caccabuu kiyyarraa lafa manciisetti dafee naa rukutee laxxaree ciiseen baankoonii gidduudhaan lafatti. Sana booddee fiigaa dhufam dhagaanii iyya waca maal innaan siliippii na dhoowwatee jedhe. Lakkaan siliippii ciisii osoo naan hin jenne siliippiin achitti darrasanii isaan fudhatanii nagahee. Nagahee naa qilxuusi jedhee. Siliippii kan ingiliffasa kan biyya kana. Ani siliippii biyya kanaan beekaan. Akkasitti laxxadeeraa se'an jechuudha. Ci dhufeena kaasanii darrasanii nagahee inni barbaadu sana kutanii kennaniifi inni natti kolfaddeet. Bilbila jira jechaadha. Hello. 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 Bilbilli qulqullina hin qabu. Haqqillee ta'uu jira. Karaa irratti deemaa jira. Dhaabbadhu. Hello. Hello. Abeet ni nagaa. Eenyu jennu? Margaan jedhama. Marga. Marga. Baga nagaan dhuftee marga. Baga nagaan eeggan. Nagaa. Nagaa jalatti rabbi. Yaada keetti fufuu dandeessa.
yaadii an qabu xinnoo bakka gammachiidhuma gara jaalu yoo marratti ni jiraatu illee yaa'u xinnoo hin gammanne dhiyaata. Bilbilli kee xiqqoo gammachuu qabna gammanne amma tokko jechuu barbaade. Margaa bilbilli kee xiqqoo qulqullina hin qabu. Irra nu deebitee yaada kee. Amma nagaamu? Nagaama amma yaada kee irra deebi'e. Amma yaada hin qabu. Tokko mucaa kana bira bakka saba Oromoo uummata Oromoo akka jajjabaatanii waan tokko godhanii dasmeedha. Nan jabaana keessi godha tola gammadaa jechuudha. Deebi'ee immoo bakka rakkoon kamiyyuu haa jiraatu wanta amma haalli jiru nu gaddisiisuyyuu karaa akkas immoo yeroo akka mucaa kana waan tokko kaffetartiin tokko jiraatee jajjabaachuun jiraatu hin jabaanne jechuudha sana caalaa kuma rakkina qabaannu jechuudha. Kanaaf baay'ee akkasuma jajjabeessanii yeroo jajjabaanii dasmeedha nan gammadaa keessi gochuu barbaade. Tole galatoomi yaadni isaa qulqullina hin qabu waan inni jedhe akkasuma nageenya garuu galatoomi waan nu bilbilteef galatoomi amma dhumaatti nu hordofisiin jenna. Mudannoo kibba Afrikaa sanirraa yeroo deebinu weellee maaster pilaanii kan 2006 hojjettee turte. Kan keegaa yoo xinnaate yeroo sadiidha kan itti maaster pilaanii sana weelluu sana hojjette. Eessatti hojjette? Maaliif immoo hojjette? Maalirraan kaateetti kan itti hojjette? Yen maaster pilaanii 2014 yookaan 2006 jechaadha. 2014 sana yeroo tokko baandii tokkummaa jedhamee ijaaramnee turre dawwadhaa Joofaa Addisuu Karrayyuu Yaaneet Shukurii hedduudha wallistoota hedduu of keessaa qaba. Jaraajinni konsertii as Finfinneetti qopheessinee turre deebinee marsaa lammata Haramaayaatti qopheessinee turre. Haramayaadha erga dalannee deebinee ammallee Finfinneetti marsaa lammaffaa osoo dalaguuf jechaa jirru istiidiyoo keessa taa'aa jira. Istiidiyoo daawwitti addasee itti hojjetachuu Addisuu Karrayyuu to'achi taa'utti jirru waraqaa wayii tokko arge. Waraqaa sana girumaa harkatti arge. Maqaa nama 5 wayiitu irra jira. Waa'ee maali kun jedhanii maaster pilaanii dabareena irraa fuudhee ka'ee garaana nyaattee ammallee deddeebi'ee gaafadha. Maaster pilaanii murtaa'aa Galaanii Sabbataa Sulultaa Buraayyuu Laga Xaafoo jara kana hunda natti Oromiyaa keessa galuu naan jedhe. Finfinnee keessatti hammatamuuf naan jennaan. Ma fudhatti reema jirattiin kun hin jedha jechuma taa'e. Ammallee aadaan keenya afaan keenya badaa deemaa akka deemuudha. Eenyuu jalaayyuu dhokatamni ifaadha. Fiigee manatti galee sanas dalagaa qabu dhiiseen galee mana taa'in barreessuu eegaleeni waa'ee maaster pilaanii sana jechaadha. Asuma biyya keessatti. Barreessaa bulee ganama akkuma xumureen fiigee gara istiidiyoo dhufe Madaanaa Lammii Buraayyuu jiraata yeroo sana. Fiigee gaafa dhufu daawwitii wajjin haasa'e. Daawwitii sirbaa yeroo hojjennee mun qabaa jedhanii. Maallaqa nan hojjedha naan jedhe. Maallaqa eessa abbaa kiyyaaf deekennaaf ree. Anoo birrii 400 qaba. Sanuu kiraa innatti gale kilaayii birrii 300 kaffala. Birrii 100 qofa kan irraa naaftu waan ittiin jiraadhu waan ittiin deemu yoo hin qabu jechaadha. Sa'aatii sanatti waa dalagaa hin jiru maallee hin qabu. Walisaan Oromoo immoo waluma gargaareeti kan inni jiraatu ni jechuudha. Akkasittiin daawwitiin hin qabu jedhee mee sirbicha naan jedhee fi ennaan jaallate. Sirbicha jaallatee. Daawwit taasisaa irratti dhaabbanna. Itti deebinu bilbila jira jechaa. Hello. 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 Eenyu jennu? Barsiisaa Mikaa'el Birraatuun jedhama Sabbatarraa. Eenyu jette? Barsiisaa Mikaa'el Birraatuun jedhama Sabbatarraa. Sabbatarraa barsiisaa maqaa kee akkasuma nan nageenye mee yaada keetti fufii waan nama fedheefu? Ani Jafar Yusuf Artiist Jaafar Yuusuf baay'ee nama dinqisiifadhudha. Hello. Dubbisi Jaafar. Hello. Ayyeen. Akkam jirta Jaafar? Nagee rabbii nagalatu akkamaati? Nagaa isaa galatu baga afaan jara kanaa jara afaan garboonfataa kanarraan ooltee yoona lubbuun nuu geesse. Ulfaadhatullee baga irraaftanii rabbii jaawwal argubannullee sagaleedhaan wal dhageenya. Akkasumas sirribii kan hojjechaa jirtu kun baay'ee abdiidhaan si eeggataa jirra. Eeyyeen borii kan eebbifamu. Akkasumas yetuu sinimaa jara kanaallee ifa kireeffattee agarsiisuma godinaallee
adda addaa irratti agarsiisuudhaaf yaalii goote gaarii natti fakkaata. Magaalota Oromiyaan qabdu hunda irratti illee ni agarsiifama. Booda bal'inaan magaalota irratti eegalamu naasofna. Bakka lubbuudhaan nu jiraatu gooftaa guddaa galatoomni oolmaa ati uummata Oromoo irraa qabdu galanni kee bilisummaa taate. Ulfaadhu galatoomni ati. Guddaa galatooma barsiisa. Daawit taasisaa irratti dhaabbanne qindeessaa muuziqaa Taaddasaa qindeessaa muuziqaadhaan fakkaata. Akkasitti birrii 400 kan qabutti minaan fidde 200 gargar qoodannaa naan jedhe. Hayyeen gargar erga qoodannee booda sirbicha gaafa ilaalu sirbichitti tollaan ishee maan jimaa keessaa bitatee laaqanallee sanumaan nu bitee birrii 200 kiyyaan bifadheera. Akkasittiin daagimmoo kanneen fa'aa wallistoota hedduu ture saayitii sanatti. Dalagaa jiraa dhiise kana dursuu qabadhee kiyyaratti xiyyeeffatee dalagaa bulee ganamumtii isaa qilleensa irra oole jechaadha. Maaltu mudatame ergasii? Eegasii wanti nama mudate hin jiru. Rakkoof daraa illee sababummaa fi wanti sanaati kan inni biyyaallee carraa biyyaallee bahu irra ga'e. Ilaallaanis qabsoon hidhannoo malee wanti nu baasu hin jiru jedhee akka kiyyatti yeroo sana ofirratti amanee kan bosona seene sirba kana biratti yoon hidhannoodhaan uummata Oromoo kana gargaaree yoo jedheetti jechaadha kan gara bosonaa seene jechaadha. Waa'ee maaster pilaanii kana Keeniyaattis hojjette Saawuz Afrikaattis akka hojjettedha kan inni odeeffadhe garaagarummaa qabamoo wannuma tokko yeroo 2-3 hojjette? Erga maaster pilaanii isaa amma siif himaa ture kana erga hojjette Finfinneen keenyuma jedhama dureen isaa. Erga sana hojjete booda erga Keeniyaa immoo dhaqe maaster pilaaniin bara 2014 akka malee ho'ee hiriirri ba'amaa ture namni qabsaa erga ture booda xiqqoo seenii qabbanaa'e 2015 keessa deebi'ee jechaadha. 2015 keessa gaafa qabbanaa'u gincii irratti illee deebi'ee akka haaraatti dhohe. Gaafa gincii irratti akka haaraatti dhohu isaan illee har'a hiriira baanaan yeroo isaan har'a ganama ba'an har'uma barreessuu eegale. Har'uma galgaluma kana sagalee kiyyaachi istiidiyoo Naayiroobiitti waraabee gara Dinqisaa Dabalaatti arganii biyya keessatti jechaadha. Dinqisaa Dabalaallee akkasuma halkanuma tokkotti hojjete deebisee natti erge. Ani immoo fuudhee isa booddee warra yuutuubii qabanitti kenne jechaadha. Gurbaa jaalala irfaa jedhamuuf iddoo isaa qajeelaa jedhamu tokko ijoollee Naayiroobii jirtudha. Jaratu waliigalee intina eediif godhanii gadhiisanii Kilippii isaallee immoo jalqaba wanti ni himaan jechaadha akkuma sirbaa ammatti ilaalte kana slaayidiidhumaan footodhumaan hojjetanii gadhiisanii guyyaa 2 moo 3 booda immoo kilippii isaa hojjetamuu qaba jedhanii yeroo sana hojjetamee gadhiifame jechaadha. Kan maaster pilaanii kana kan Caalaa Bultumees kan keessa Dinqisaa mata hojjete jechuudha. Eeyyeen Dinqisaan akka malee nama jabaadha. Marsaa lammataa isatu hojjete. Kan lammaffaa. Weelluu cimaa fi akkasumallee uummata Oromoo biratti kaka'umsa guddaa hanga maaster pilaaniin sun hojiirra oolletti kan inni weellee akkuma sila jettee dhukaasa caalaa dhufeedha jechuudha. Qophaa'eera jechaa jiru daawwannee walitti deebiin. Daawwannaa. Awaare gamtu malee lubbuun kiyyaa sabee sadii kumalee dafeen kiyyaa hidhaa sodaa reebamuu baqaa anin kennu muree alagaa biyyaa duutee abaddu malee lubbuun kiyyaa awaare gamtu malee lubbuun kiyyaa sabee sadii kumalee dafeen kiyyaa hidhaa sodaa reebamuu baqaa anin kennu muree alagaa biyyaa duutee abaddu malee lubbuun kiyyaa alagaa biyyaa duutee abaddu malee lubbuun kiyyaa. Jarri kalee haayuu eegaa goota Oromoo hidhee gariin ajjeese hiika barattoota saree yaachisee. Godaannisa seenaa nu maadeessanii yaa Oromoo reeffa jijjiirrachuun deebi'an arramoo. Jarri warri bulguun eeyyeen deebii ellebii waraabessaa warra naasuun qabee sanyii bineensaa. Yoo siin galleef dubbiin siifaa galuu yaa Oromoo reeffa jijjiirrachuun deebi'an arramoo. Dubbiif roorroon maaster pilaanii kunnuun taane
kenninu murree nu finfinne kenninu murree nu sabbata irratti dhangala'ee biitu barattoota kenninu murree nu burraayyoo irratti dhangala'ee beekaa kenninu murree laga taafoo irratti dhangala'ee daa'ima kenninu murree galaantu yeroo qabnurraan kaane sirba kana gabaabsinee ilaallee deebine jechuudha. Weelluu baay'ee humna qabudha. Kan keessa kan caalaas keessumaa waa'ee maaster pilaanii bilbilli jira jechaa jira. Isa fudhannee itti deemna. Hello. Hello. Eenyu jennu? Ani Muhammad Kadir Daamaadhaa irraatiin bilbille. Tole Muhammad, baga nagaan dhufte. Galatoomii duraan dursee Oromoo TV afaan Oromoo galateeffachuun barbaada. Galatoomii. Hojii gaariitti jirtu. Sagalee kee xiqqoon nuu kaase. Hojii gaariitti jirtuun jedhe Oromoo afaan Oromoo. Baay'ee galatoomii. Jafar Yusuf. Ayyee. Baay'ee si jaalannaa, baay'ee si kabajna. Anillee isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa galatoomin jedha. Gara weelluu keessatti yoo dhufe dhugaa dammaqee Oromoo keessatti uumuudhaan artiistota Oromoo hundumaa wajjin taate wanti ati daleessi waan guddaadha. Ayyeen. Hedduu nu dammaqsiisee muuziqaa qofaan osoo hin ta'in gara bosonaattis deemtee waraanatti makamtee amma argame kana waa hedduu gumaachiseerta baay'ee si jaalladha baay'ee si boonna. Ulfaattuu gara. Ammas gara fiilmiitiin seertaa fiilmiin keessa hawwataa fi akkuma kanaan dura isaatti abdiin qaba. Ayyeen anillee mana abdadda akkasuma taa'e. Gara Adaamaas yookaan gara godinaalee Oromiyaa hundumaayyuu akka dhufte akka abdiin qaba. Ayyee. Ayyee galatooma itti biitti kuffaatiin hin jedha. Tole Muhammad guddaa. Warri kunis isinirraa barachuu qabu. Warri afaan Oromootiin sun akka miidiyaatti dhaabbatan OMN hojjeteera warri kunis akkanatti akka hojjetu abdiin qaba. Galatooma. Ayyee Muhammad guddaa galatoomi. Faaddu jennaani gara fiilmiitti tun seeniin weelluu baay'ee qabda akkuma uummanni Oromoo si beeku garuu weelluu sana keessaa muraasa kan viidiyoo yookaan kiliipii qabu. Maaliif kan itti viidiyoo hojjechuu hin yaalle? Ani hojjechuu yaaluu dhabee miti. Yeroo hedduu maallaqa akkuma maallaqaati yeroo hedduu akka nuyi hin hojjenne kan nu godhu. Wallistooti hundumtuu ana qofa miti. Kiyya qofa hin ilaalin wallistoonni hundumtuu hedduminaan kiliipii hin qaban. Irra guddaa garuu wanti nuyi kiliipiitti hojjechuu dadhabnuuf sirba yeroo waliin deemu hojjenna. Sirba yeroo waliin deemu gaafa hojjettu immoo amma hojjettee amma yoo gadhiisteedha malee ganaaga kiliippii hojjettee maal jettu wanti biraayyuu ni dhalata. Sababa sanaatiif yeroo hedduu carraan kiliippii hojjechuudhaan hin dhufu yoo sirba jaalalaafaa ta'e malee. Kanaaf. Tolemi gara fiilmii siriibiitti deebina. Maqaa baratamirraan adda dhanni kuni maal jechuudha siriibii jechuudha? Siriibiidha. Yeroo hedduu namoonni jecha kana dubbisuullee rakkatu sirbii faayidu. Garuu wantichi siriibii jedhama. Loqoda garaa garaati bakka tokko tokkotti immoo sibiriillee ni jedhama. Garuu oriijinaalli isaa kan sirriin isaa jechaadha. Siriibii isa jedhudha. Sibiriinis hiikni isaanii tokkuma garuu. Sibirii garuu adda. Yoo gabaab aayin gidduudhaa baatee hudhaa ta'e cufee darbe sibirii. Sibirii jechuun hadhaadha. Siriibii jechuu fi sibirii jechuun immoo lafa yeroo fakkeenyaaf gabaabsee mansiisuu mas ilaallee guyyaama borii himuu wayya ture lafa gammoojjiitti mul'ata heddumminaan siriibiin sun jechaadha. Ispaaltii irratti illee ni mul'ata. Ispaaltii irra yeroo karaarra deemtu fageenyarraa wanti bishaan fakkaatee mul'atu tokko ni jira calaqqisee jechaadha. Garuu yeroo itti deemtu si jalaa deemaa bula. Suma jalaa badaa suma jalaa badaa deema malee biran geessu waan sana bira. Gammoojjii keessatti immoo fakkeenyaaf naannoo ani ture Sololoo fa'aa irra yeroo dabartee gara Waasoo deemtu ni mul'ata yoo baay'atee dhuma beekaa bishaan bahaara guddaa fakkaataani. Akkasitti kanaan dura seenaa jarri natti man keessaa jira warri naannoo Booranaa jiran natti man keessaa bara durii otoo duula fa'aa deemuutti jiranii jechaadha yeroo lola deeman jechaadha waraanni jechaadha bishaan Waasoo gara bishaan Waasootti akka deeman ni beeku. Bishaan Waasoo jechuun guddaadha.
otoo gara sanatti deemaa jiranii bishaan isaan baatanii deeman gammoojjii amii lafa yoo jechuun dandeessu gubaa keessa ba'ee naannoo sadatti jechaadha. Osoo deemuutti jiranii bishaan isaanii harkaa waynaan bishaan waasoo bira geenye irra se'anii bishaan isa kana dhangalaasan. Garuu bishaanichi ganaayyuu guyyaa lamaffaatti fudhata. Itti deemanii inuma deemuu jalaa deemuu utuma jedhanii dadhabanii akka lubbuun isaanii fa'aa darbe fa'aa natti himan. Kanaafuu fiilmiin keessi in mul'ata garuu biraan gahuun kan hin danda'amne jechuudha gabaabumatti. Bal'ina isaa kan gaafa fiilmii kana baay'ee fiilmii kana yeroo hedduu namni tireelara isaa kana ilaalee waa tilmaama. Garuu aga ammaatti nama tilmaamee bira ga'ee hin arganne. Nama hedduun hin gaafattan ilaalanii kun akkasii hin dhufu baruu hin dandeessu tireelara isaa irraa ilaaltee waan achi keessatti ta'e. Garuu walumaa galatti yoo dhufanii daawwatan ni baru jedhee yaada. Baay'inaan namoota afaan Oromoo beekan irraan afaan kan biraatti fayyadamte akkasuma artistoota yookaan immoo taatota Oromoon addas taatota biraadha kan itti fayyadamte. Isa kanaaf maaltu si kakaase? Taatota ansilumayyuu gaafuman xiyyeeffadhee ka'e gaafuman nan hojjedhadhee ofitti murteesse qabaadhee miti uummata Oromoo akkan qabu garuu abdadhee dhuman eegaleeni malee birrii ofii kiyyayyuu mana kiraa kaffaladhuun qabu waan Saawuz Afrikaa keessa taa'e. Garuu uummanni Saawuz Afrikaadha akkana dalagsiisu 100% jala sarareen beekan. Fiilmii dalagna jedheetan ijoollee warra akka Abdii Muudoofaa jechuun ijoollee warra naannoo Keeniyaatti dhalatanii naannoo Taanzaaniyaa Zaambiyaa kana fa'aa jiraatan Kingii jedhama Abdurrahmaanii Maamma Waadoo mucaa ijoollee Adaabbaati Kamaal Alooti. Jalqaba jara kana taaneeti kan irraa haasa'uu eegallee jechaadha. Fiilmii kanarraa haa hojjedhu jennee kana sirreessinaa kan sirraachuu qaba jennee ergan waan fiilmii sana istirii fiilmii sana hundatti meen. Sana booda namni fiilmii Amarfaa hojjete jira kanaan dura achitti jechaadha. Oromoodha garuu namni suni dhannee itti deemnee gaafanne bal'inaan. Gaafa nuyi gaafannu fiilmii kanatu Amaariffatti jijjiirtee ishii wayyanaan jedhe. Bu'aatti argattaa naan jennaan. Isa booddee aaree dhiisee deemnaan akka aaree baranii sobanii asii taphachiisanii dhufanii qobaatti namni tokko keessaa ba'ee na sossoba Jaafar akkasitti dhiisii haasaa marraa fudhannee informeeshinii fudhannee dhiisnaa naan jedhan. Ayyeedeen callee dhiisne haadha shumbeetti illee bilbile jechaadha. Haadha shumbeetti bilbileennaan saba Awurooppaarraa wanti sana ergeef iskiriiptii sana erginaan ilaaltee akka malee gammaddee isheen illee ofuma seetii tikeetii kan xiyyaaraattiin dhuftu kutattee dhuftee jechaadha. Dhuftee si hojjette. Yaa dhuftee ammallee irraa jaruma kana taanee irraa mari'anne bakka fiilmii kana keessatti sirreessuudhaaf akkaataa ittiin hojjetamuuf maal godhamu kana keessatti jara kana akka malee galateeffachuu barbaadaan fiilmii kana dalaguu keessatti jechaadha akkaataa fiilmiin kun itti dalagamu arreenji akka malee naaf godhani akka malee na wajjin warra dadhabanidha keessumattuu Kamaalaloodha jechaadha. Kan odeeffadhetti taatotni Oromoo keessumaa fiilmii Oromoo hojjechuu irratti utuma faayidaan argatiin akka isaan itti miidhaman hin beekna. Artiistoonni Oromoof waan Oromoon qabu gadi baasu waan guddaadha kan isaan bahanii. Atis immoo cinaatti biyya Awurooppaas ta'u Ameerikaa carraa akkasii argattee fiilmii kana ergan jalqabe dhiiseen deemutti carraa guddaa bal'aa akkasii argattee yeroo itti diddeettu jira. Inni kun dhugaadha deemayyaadha. Eeyyeen dhugaadha. Yeroo Naayiroobii jiru UN galmaa'een ture. UN galmaa'ee dhiisee deeme UN akkan Saawuz Afrikaa deeme ijoolleen itti manneenaan Saawuz Afrikaatti lakkoofsa kiyya fudhatanii narratti bilbilanii nan dide kottu naan jedha UN itti na yaaman UN Saawuz Afrikaatti hin deemu UN immoo tokkuma kan nuti akkuma Afrikaa keessa jiran deemuun fedhu edeniin humnaan dhufanii na barbaadan intinaadhaan bilbilarraa intinarra godhatanii jechaadha lafan dhaabbaddutti dhufanii na qabaniin naannoo ani jiraaddutti. Naqabaneenaan mana keenya nutti agarsiisinaan jedhan. Mana keenya nutti agarsiisinaan jedhan kanaan dura immoo informeeshinii niin qabaanii nama wayii intala tokko akkasitti galmooftee ofteenna qabanii fuudhanii hoteela ogomodeeshina keessa hoteela teessisanii torbanitu hungaa hin deemtee jedhan. Ani immoo uummata Oromoo kanarraa maallaqa akkasittiin uummanni Oromoo na bira dhaabbatee maallaqa guddaa hagana ga'u kana narratti kaffalee haati shumbeefaa Awurooppaarraa kaatee nin dalaga jettee dhuftee gaafa an carraa Ameerikaan argadde yookaan Awurooppaan argadde jedhee yoon deeme amilee uummata kana hagamin tokko Awurooppaa fi Ameerikaan kiyya asumaan jedhanii hin deemudeen mana namaan naqee itti agarsiisaniin sana booda bilbila kiyyallee irraa jijjiirradheen bilbila jalqaba qabadhu akka isaan nan arganne bilbila biyyarraa qabadhe ittuma fufee fiilmii kiyya dalaguu eegalee taatotallee walitti qabachuu eegalee
taatota akkuma jalqaballee siif ibsuu dagatte taatoti as keessatti hirmaatan gosoota Oromoo hunda of keessatti qabata. Kan Oromiyaa keessa jiran namni keessa hin jirre hin jiru. Ka Ormaa, Gabraa, Garrii, Saakuyya, Jarallee hundallee dabalatee jira as keessatti jechaadha. Warra afaan Kiswahilii fa'aa, Ingiliffa fa'aa hojjetanidha. Garuu afaan Oromoo akkuma nuyi beeknu kanatti beeku jarrillee. Loqoddi keenya xiqqoo garaa garaa haa ta'u malee sirriitti beeku jechaadha. Afrikaa keessaa akkoo sadarkaa jaaffaa yookaan shanaffaarra jira afaan Oromoo. Afaan Oromoo kan haa ta'u baay'ee jira. Kanaafuu carraa kanatti fayyadamtee Oromoota biyya garaagaraa itti fayyadamtee fiilmiin kee baay'ee si bareecheera. Fiilmii sanaaf jecha immoo biyya Ameerikaa keessumaa Awurooppaa warreen kana diduunis murannoo guddaadha. Dhumarratti sa'aatiin keenya waan deemaa jiruuf taamsa yoo qabaate yoom eebbifama fiilmichi? Fiilmiin bora eebbifama. Galma giddugala aadaa Oromootti eebbifama. Kanaafuu dhaamsa hin qabu bakka kanatti akka namoonni irraa naafneen yaa dabalataan immoo warreen ispoonsaranaa ta'anii akka fiilmii sana eebbisu warri godhani inshuraansii Awwaashillee ispoonsaranaa ta'ee jira. Rift Vaalii illee Yuunivarsiitii Rift Vaalii baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkasumas Baqqalee dikoorii makiinaa fa'aa hojjetudha. Kaffiyaaloo gaarii yookaan immoo Waaccoo Dabaloo Jaarsootti kan argamu hoteela. Jara kanallee akkan bor agarsiisuuf warra ispoonsaranaa ta'edha jechaadha. Warreen ammallee galateeffachuun narra jiru uummata Saawuz Afrikaa jiru guutuutti galateeffachuu barbaada. Dabalataan warri maallaqaan illee na gargaaran maqaa isaanii illee fixuu hin danda'u. Kanaafuu ijoolleen akkan amileen kiyya jajjabaatuuf illee na bira dhaabbatan warra akka Yamaanee Imaanaa Kaasaafaa fa'aa Muusaafaa warra akka Bahaar Maayaafaa Jamaal Guutoofaa hedduudha jarri warri akka malee amalee kiyya na eegaa turan. Kanaaf inni ituun hin galateeffatin hin darbu jedheetanii. Xumurarratti gaaffii namoota hedduudha. Amma boorda jetteetta giddugala aadaa Oromootti kan inni eebbisamu. Oromiyaa guutuuttoo ilaalchisuuf maal yaadaarta? Yaa dhugaadha. Oromiyaa guutuu keessatti illee amma jalqaba akkuma nashii agarsiisee fixeen Shaashamannee irraan eegala. Shaashamannee itti aansee immoo Ciroo Dirre Dawaadha. Akkasittiin kanaafuu uummanni Oromoo si eegaa jechuudha bakka jiru taa'e. Yaa magaalaa Oromoon keessa jiru kamittiyyuu akkaataa isaan yoo isaanii danda'ame naa yaamanii dirqama magaalaa kana keessa naannoftee yeroo agarsiistu immoo ispoonsarrii murteessaadha. Kanaafuu akka fa'aa nu cina fa'aa dhaabbatanii namoonni achi jiran magaalota jiran sana keessatti fiilmii sirbii kana fiilmii uummata Oromooti fiilmii isaaniiti fiilmii keenya jedhanii yoo qophii qopheessanii na yaamanii dhaqee fa'aa warra dursee qopheessee na yaameef carraa duraan hin kennaafi kanaan ala garuu an orderiin ittiin agarsiisu qopheeffadheen jira. Tole egaan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo qophiin keessummaa kallattiin isin biraan gahaa turre kan ammaatti daawwattan ture. Oromiyaa mararra warreen nu bilbiltanii yaada akkasumallee gaaffiif dinqisiifannaa nuu kennaa turtan galanni keenya guddaadha. Torban keessummaa biraan walagarraa hanga torbaanitti torban gaarii isiniif haa ta'u jedha. Jaafar affeerraa keenya kabajjaas istiidiyootti nu argamuun keef guddaa galatoomuu isin jedha. Atiillee isinillee nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Abdi akkan hedduus jaaladhu beektan. Andaara galaana xaaliyaaniitti dhiyaannee dooniin galaanaan liqe. Sooressa ajalake fagee nama malaakaa ሮጣለሁ ብሎ አመልጣለሁ ብሎ የመኮረን ደግሞ መግደል አለባቸው። ዳስለቃለቅ አን ወርቄን ኩን ሞርማ ከየረታፍ ገመቹን አርገድ እንጅሩ ገሩ harmeen kee fayyitee yommuu argu gammachuun koo daangaa hin qabu kanaafuu qabi
Tu taa'ii mona ilaali. Arraba kiyya irraa rifeensa buqqisi. Yoo ati kufaatii hin taaneen kufe. Maal gaafatan? Yaa jaalle maali? Asumaan tura investeedhanii na buqqisnaanan ijoollee koo faana baadiyyaa gale. Ani katiyyoo millee haga qubeellaa walii goonutti siree takkara waliin buluu hin dandeenye. Jaallanni asirra gahi. Sirba shayiidhaan. Siqalu. Abdii. Ani bara hedduun si jaaladha maal jechuu keeti? Jiruu kan koo balleessitee ofii keetii jiraat. Lallaafaa boora nureeba boora nureeba boora nureeba lajaajilaa argita. Diga kee kini kiri ta'e biqilin dagatiin hago. Kira loba. Maalo maalan si godhe waaqayyo maalo buukoo dheere.